maal eegan girjinoonni keenya kaayis qabachuudhaaf waraana isaanii qopheeffachaa jiran. Dhaabe baamsi beeyi hiikaa seefii tanaa ni beekta. Seefiin kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu gooftaa keenyaati. Baamsi beeyi ati hokkee irra dhaabbachaa jirta. Adeeroo maal jettu obboleeyyan kiyya? Maal jechaa jirtan? Amma nu dubbachaa jirtan? Diinonni keenya diinonni tarkii hanga cabanitti mariidhaaf qophii miti. Eenyudha kan wajjin mari'achuu barbaadu? Osmaan. Eenyudha kan ibiddaan taphachuu barbaadu? Eenyu kan lubbuu isaa dabarsee gabrummaaf kennuu barbaadu? Eenyu kan sabni isaa akka gabruun barbaadu hanga duunutti qabsoon itti fufu? Hayyee wal mari'adhaa. Marii ifaa ifaatti. Yablaa Kaarsalaan maal jechaa jiru? Sitti agarsiisuuf hin deemu. Dhugaa jirtu. Kuzuun ergaa akka gama koo ergituuf naala mijeessi. Osmaan arraba isaa laali. Dhugaa tokko hin qabu. Hin ajjeesin. Hai hangam takkan dhaabbadhee silaaltu? Namni tokkichi osoo teenya irratti hanga bu'uu ta'u dhaabbadhee hin ilaalu. Maal jedhe? Maal jette Osmaan? hanga jilbi isaa solloqotti haga inni nu kadhatutti waa takka tola hin jiniif. Hunda isaaniitu Mongoolotaa fi Roomaan irratti illee ni qabsooye. Nuti uummanni keenya nuti adda amannu Allah kan dachiif samii uume. Eenyutu akkana jedhe? Nuti Islaam, nuti uummata Muslimaati. Nuti kuffaara hin gabbaru. Uummanni kaafiraa, uummanni Roomaa fi Mongoolonni uummata faallaa keenya deemu. Yablaa Karsaan kaayis eenyutu qabatuuf deema jeesiin? Ogus kaagaan akka irratti mitti gaan Hans ilmi kaayis. Ansin jala dobbole soko hin dhaabatin taa'e.